Kutaanan kireeffadhe ollaa mana fincaanii yommuu nan ba'ee galu naaf gamsiise cincaanii. Manuma simboo qabuun barbaadee kireeffadhaa. Amma yoomittan taa'ee an fincaan xireeffadhaa. Jedheen gaaf tokko aaree kutaa barbaacha ka'ee takka xinnoo si deemeen mana tokkotti ba'ee. Gibbii maal fakkaatu san arge ija kootiini. Yemmuun qoqqofee seenu keessa jira mootiini. Salphadheera yaa gooftaa har'a kottuu na furii. Mana jireenyaan se'em edaa kiiloo 4. Of duubarra deebi'ee morma gadi baafadhee. Mootummaa gadi waameen mana kiraa gaafadhe. Silaa gaaffii gaafannaan deebiinsaa waan biraati. Yaa mootummaa manni kun keessammoo kan kiraati. Jedhee tan gaaffii gaaffe wanta fide haa fiduu. Fedhu natti kireesse yoo barbaade haa didu. Mootummaanis rifatee eegduutti labsee. Eegdota keessaa tokko dhiitee jilbana cabse. Waardiyyaan hulaa banu kibiratii lokkosee. Poolisiin humna addaa qawwee natti tokkose. Qawween jilba dha'ameen dugdaan lafatti kufee. Miidhame jedheen jille gaaffii kun itti fufe. Yaa waardiyyaa ulaa eegdu yaa poolisii humna addaa. Maaliif na balleessite atis ofii kee baddaa? Amma na rukutuudhaaf qawwee natti baafattanuu. Maaliif dhufte jettanii dursa nan gaafattanuu? Adabbiin ammas ga'u maali dharee yaa firaa? Seeraan utuun qoratiin ajjeesi jechuun jira. Egaa yaa fira koo ganama subii ba'ee barbaacha mana kiraa. Kunoo ammayyuu dhabeen rakkadhee ala jira. Utuun kutaa barbaaduu diqqa karaarraa maqee. Mana dhuunfaati se'een galma 4 kiiloo dhaqee.